Roti gisee hadraan jirtu guyyaa hadraan jirtu jira beekte. Makiinaa kana koranii baate ammas irra olii harree lixaa kanaa dhufa namni. Ayyee. Karaa baddeessaa kanaan ciroo kanaan hirnaan maaliin kanarraa dhufa. Hirnaa hedduun beeka ijoollee cirootis hedduun beekata achi jiraata. Namni kun dhufanii namni gosa wal gaafatu jiru nama afaan Oromoo dubbata. Kana dhufanii gisee achi harka kubboon fuutee namni kun achuman lafadhaa halkan kana guutuu reefuma garta nama jechuun kaalaayika kanuma gaggabe kanuma zaariin fuutee laal akkanuma ta'uu garta laal samii kana keessa kaca'uu garta. Nama maaltu gosi gaggabsiisa nama kana? Isuma gisee dura fidanii kotteen siinjee barate. Isuma ijaan agarraan? Isuma kana dura fidanii kan jinnii qabu sitti fidanii miin? Kan jinnii qabu bari nama jinnii qabee fiduu bar maal taate? Inni moo? Haay maal taate? Ni qabattaate? Maasha Allah hayyee. Ajaa'ibaa qaba bara jaarsi maal taate? Haa. Horii jinniin guute kana nama akkasii jira rabbi rahmataa godhu keessuma qiyyeesha qabdumaan janiini. Nama gisee jinniin fuute nama hedduu jira biyya teenya san gaara hedduu qabna gaara gurguddaa kumaandoo irraa utaaltu kana qabna. Gurguddaa qabna gaara san keessaa nama jinniin fuute goda jinnii itti gisee siin galfattee achi dhaqeetuma seenee ilaala walumaa dura nama hojii deemaa siin jeetuma hojii deemtee nama sa'aa keenya tokko hilloo jaaniini maqaan isaa hilloo sa'aa san nu jalaa fuuteeti gaara keessa nurraa dhabamsiiste. Hilloo kiyya waraabessi nyaatee ayyettee ayi guddoon xiyya. Warra waan galle sa'aa kiyya wallee waraabessaa nyaatettee itti dhiiste beeta. Yaa boodaa haala itti hidhate tokko dhibii qabdee diimaa sitti hidhate. Itti hidhate jinnittiin jechuudha. Kootaana jala yaajeetuma kan guuratee goduma san dura dhaqaa goda ilmi namaa goda badaa jira biyya teenya keessa. Wallahi namni laaluu fedhu akka lafa turizimii kana deemu biyya teenya san silaa deema nama ijoollee yuutuubaa waa itti baarfatan jeetii yaada. Goda gaafa namni gartee Tigireen tunis wanni feete nama baqachiifte ilmi namaa keessatti dhokatu jira garuu bineensa masqaa jawwee jinnii waan hundaa jira goda isaan. Gaara jechuun waan ni qabu jechuudha. Ati waan ajaa'ibaati. Waa hedduu jira haa. Hedduu jira. Faranjiinuu biyya teenya san huursootti tamaaruu turteen gisee dhuftu gaara san dheexee ilaaluu turte ilkee arbaa guuruuf. Haa. Achuma dura daawwattu si jeetuma si fuudhee achuma seenee goda kana keessaa gabbaa soorii. Haa. Nan tagoose sun dhageessa goda tokko gisee dhaabbattu. Maasha Allah. Harargeen kannaa hedduu qabna kanaaf nama harargeen jijjiiru hin fedhu. Nama harargee kana wayin jijjiiru. Wallahi hin fedhu dhugumaan siima obboleessa kee. Dhugaa baate yoo siime dhuguma onneeti irraa dhufte yoo siime nama harargeedhaan safaatu jaaladha. Naam wallahi dhugaa. Daadaka qaban nama kaansarrii qabate nama dhukkubni adda addaa qabate bari biyya keenya gollaansee argaman beektaan akkas. Beekamaadhaan. Kanarraa kaansara qabda janiini guyyaa ganaa siyaaf gisee janiin cee dhaqee biyya gisee inni Ameerikaa dhufu torbaan lama baatii takka mukkana taa'e ajaa'ibanii jira. Haa. Ni qabattaati. Akkasii duba jaarsa kun kannaa qaba dubbisaan kuni. Duba eegee inni du'e booda bakka agaa ijoollee isaatti itti hafe. Ijoolleen isaa gaafatti haftuus addunyaan akkasumatti itti yaa'aa turte. Addunyaa miti addunyaan achuma yaate mucaa kan dhugumaan seenaani. Haa. Warri nabii kun jira jalli kan jijjiirra jalli kaan kan jijjiiranii naa qaban. Warreenii fi bileenni achuma jira. Haa. Isaa gayyaa nan gaafateen akka amma namni sooshaal miidiyaa kana bari namni itti fayyadamu jiraanni. Gaafa dhageettiin hin jirretti addunyaa isa gabbaruuf jecha bileenaa fi tiriliyoonaan dhaqan biyya san itti guuranii maallaqa. Lafa isaa keessaa iftiin sinjee lafa keenya ta'uu turte akkam godhe. Bishaan lafa hunda jalaa baasee. Maasha Allah. Inni du'ee ijoollee isaatii irratti hafe. Ijoolleen isaatis akkasumatti egaa namuu beekaa rabbiin namoonni fudhata guyyaa keessaa geesse ijoolleen akkasumatti cinaanis dhumte cinaanis baate dachaate cinaanis direedaa koonee gisee kana gasseentu gartee karaa manneen daaba caattararraan koonee gisee kana gabbuutu gartee lagaarra irraa gisee dhufte. Waa manneen qabanii warreen achi jiru tokko karaa milkaa'in kan taajiroomin hin jiru dalagatee. Haa. Tafaa'ula qaba jaartii.
ta'ee daawwannitu waanuma dhugaati inni dhagee uumma nama harkarraa giseen akkanatti simu jira every month irraa baatitti guzee lama godhama guzee lachoon adda kana gaafa dhufa. Dhaqeetiin qabala kana cawu nu godhanii ijoollee dhaaba foon naa nyaachuu diddee manti keessatti cawu nu godheetuma na harka kaayaa takka nu majaala. Nyaata wanta dubaa simu jira wanta dubaa mal naa godha maa eenyuun na dhagee jechuuf moo fooloon itti barbaada. Akkasuma tufii nama qabu jira jechuudha. Akkasuma sheewa amma basiiraa kanaas ishee jaartanii Sheekh Ibrahim Abdii janii Sheekh Ibrahim Abdii kanaas akkasumatti Soomaalee keessaa biyya hundarraa itti dhufu turan nama ajaa'ibaati. Namoota kana hunda qubbii ijaarameef amma billisaan amma halchotti awwaalame qubbii isaa amatarraa warri baatee dhufanii ilaalan. Amma keessatti gizlama gissati deebi'anii ilaalan warra baatee warra baddeessaa ciroo maali keessattuu warra himnaa karaa olii kana gartee karaa birtuutti ni dheetti dhaqanii ilaalan jechuudha. Amatarraa gizlama dhaqanii ilaalan qubbii isaa. Agartee duba hawaasni Somaalee Oromoonis kan achuma qubattu jiru. Gaafa takka achirraa gurguraa keenya taa'atu jirtu walitti ka'an beektaa. Mootummaan qubsiisanii jedhanii qawween tun gifee isaan itti aluufufanii itti lafuufan takka ta'a isa wajjin jirtu gidaar godhatee dachaati. Gitii harka isiin jiran jaafa. Tami gizee eenyu dhoon gitaara dhootee dachaati. Ifis laakaa amma halchoosan gara sanii halchoosan gurguraa fi obarraa fi yeroo guddaa jara keenyaa qubata gurguraa ta'e kanaa qubata. Eeguma abbuun du'e booda laayika rabshaan seentee na fakkaata lollummaa xiqqoo takka agartee gandummaa kun kaa'ee jechuun gandummaan hin jirtu uumama xiqqoo takka wal dhaban. Nuti qubsiisnee jennee kaaganda keenya itti ala kuufanii takka isa ilmaan isaa dhoyitee jirtu coftu gidaara dhoyitee dhab lafuma dachaati. Gidaarrillee ni foto dhugaan sitti waan dhugaa sitti muja. Immoo urtii malee keessaa urtee adda facaastee hin dachaata. Tafaa'ula kadhaa kannaa rabbii qaba obboleessa keessa. Sah dhugaa jirti wallaahi likki jirti. Naan namni qabuusa kanuma dhugaa himuu gaariidha. Akkatti boonuu hin garreeti. Ani waan billisaati jee bara hin dhageenyeeti. Eenyu? Khadiir martuu. Dhugaa Khadiir. Ani bara ilma Ibrahim billisaati ilma Sheekh Abdurrahmaan Daamotaati bara ilma Bakrii Sabalooti bara ilma gartee boomaan laseete jaani bara guyyaa tokko adeeroo keenya maqaan isaa Muusaa Su'aalarra waraabee. Jaarsan ati maal jettu? Ani ilma abbaan tooyidaa bara ilma Sheekh Abdurrahmaan Daamotaa ilma gartee Sheekh Maamad tooyidaa maal jee bara akkatti haasoo hin garreeti. Sah dhagee jira gaafa sanii. Feetanii isin ashkaraa kara quraana waan hin jirre hiimin haasoo kufa jee. Ana garmaa Sheekh Anwaaru nama kundaa fi beeka Khadiir. Akkasitti itti dhaadate jechuudha. Naam dhugaa. Isaan kun hundi Oromoodha malee. Yaa ayyooti je Somaalee miti dhaggeeffatu. Hin gabbaru Somaalees Oromoonis cufanii achitti maalleefi akkasii boolaa akkasitti dachiis akkasitti jaaree akkasitti tolchi maallaqa. Akkasii wallaahi dhugaa. Maallaqa ilma namaa kana jechuudha. Maaliif isa kana akkanaan dhageetti beekamu. Isaa xiqqaa gaara keessaa mul'ate jan ayiduun. Isaa xiqqaa gaara keessatti agarree. Uumaa isin godhuun sodaatinaan fiiginaa jedhaniitiin odeessan namni beeku. Nuti ammoo garuu ani kanneen an beeku ija kiyyaan arge Abiraan Billisaa dhufeetuma sarkama keenya san keessaa qabri jira qabroottan ganda keenyaa keessa dhufee baxalaatti jeequbate. Nama takkaan hin mareenni nama takkaan maal hin jenne Somaaliyaa irraa dhufe jan gaafasanii Somaaliyaa irraa dhufe janiituma dhufee qabrootuma san keessa ganna qatee makiinaa guddaa kanaa fideeni warra fidee jira. Asiin kaasinaan uma jeega. Ichumatti qabdanii manarraa ijaaratan jechuudha lafa kana kaniifi. Ani akkasitti amsumaan buraddeetiin gisee san xiqqoodhaa ciisu jira. Ijoolleedha. Maatii afaan Abiraan Billisaa dhufe jee Oromoon arge. Odeessaadha. Ani akkamiin nadiisan jee boo'ee makiinaa ililbeemi shubbisaami ililbeemi. Tokko nafne namni natti as deebiin jiru man kellee natti as deebine aabaa digaa nuti jiru walchoo qabroota kana keessa teessu janii fuudhani. Lafa gaa abbootiin teenya san dur abbootiin teenya taa
koborraatii hedduu qaba fi meettaa ooyiruu qaban. Achumarra geessaniituma ooyirota saniis godhiisaniituma ooyirota mudachiin cinaa guddoodha halchoon san lafa guddoodha baxala godhanii qubsiisan jechuudha. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Jaranti mukni nafni dhakaan nafni addunyaa dhakaa fi mukaan nafni hagam takkatti addunyaa jaaranii bee amata sadi booda lama booda biseeti ilaaltu biseenan dhaqee gaafa shubbishaaf dhaqanii namni bisee deemu. Ifaa keessa dachii keessa olifaa garuu yoo ilaaltu lafaa hin jiru. Dachiin dhukkeedha beekadhu. Hanguma qubbiilee jaaramte qubbiin kun guddoo akka hajjiiti sitti himeetiin jira. Dhugaanii beekaa diizaayina qubbiin itti ijaaramtu. Qubbiilee mana guutuu haa masgiidii akkuma hajjii kana ijaaraniitiin. Amma lafa alaa kan mootorri raakoo fi mootorri tiriigaa kun fi wanni hundi raakoo fi dachii bishaan keessaa boo kana hundaa jiraame. Lafti yoo irra deemte biyya immoo dachii keessaa tiriigaa jira. Bareechanii jechuudha gaarii bareechan. Bareechanii lafti immoo dhukke. Masha Allah. Jiituudha. Lafti dhukkeedhaa yoo ilaaltu dachii keessa immoo ifaa jira. Halkan gizee ati deemtu guutuu dachiirra deemtaa ifaan mul'ata jalaa birkayyuu sitti olifa. Akkasii bareechanii akkas godhan jechuudha lafa sana. Masgiida ajaa'iba irra ijaaranii. Harree isaan irraan dhufnees hin jiru. Akka Oromoo kutaa kudha takkaatiin dhufa. Ani nan beeku. Somaalee illee ni dhufte ammas. Irra guddaan Somaalee fi Harargee hedduu itti qofee cabu jiru wajjin. Dhugaa jette. Ati yoon shubbisne gaafsan itti. Shubbise boo naqaba jedhe. Naqaba nagati. Shubbo harka kana godheetti illaa anfalla. Kana godhe. Kabiga abbo ijoollee hin utaalaa waan ijoollee gisee sani. Allah. Hai saat apa kau dah coba. Quraana qaree jenneen argan beektaa. Isuma kiyya haroo foolseen kana abbaa isaatii quraana qaraasisa. Jaarsoodha inni eessumni kiyya kun beektaa. Abbaan isaa ulamaadha. Ulamaa jabduu keessaa jechuun ulamaa jabduudha kan beekaman malee ulamaa jabduudha. Aandeen abbaa guddaa kan tokko jiranii meettaadha. Sheekh Mubaarak jedhan rabbi rahmataa godhuu fi akkoti adeera taa'aaf aadaa uummata yaa jechuudha. Quraanaa jira galgala quraana qaree jedhanii ergan beektaa. Hunqaa kana hawwanneetiin hunqaa kana asii mudhiitti gan naqalleetu maani beekaatiin naqalla galgalu guyyaa hadraan jirtu. Hunqaa kana as keessa gan naqalleetu maan. Amma galgala gaagantee hiraataa fi waan hundi godhaniitiifi akkam baane eegaa guyyaa wanni san jirtu hin baane eegaa jambeetta. Guyyaa ganti keenya ni dhaqanii gizee hedduun dhaqan namni keenya jechuudha Harargee kun jechuun ni dhayinaa. Faamiliin guddoon deetu uumaan ta'e nama dalagatu jechuun ooluu fi kana jechuudha. Akka wanti yaas nama nu guddisu amma gargar gizee walitti galan amma uumaan ta'e yaafee akka wanti wajjin ta'an beektaa. Inta quraana deemte saamee kan deemte quraana uumanaan jaan beektaa. Niin deema haaya hin jaan. Deemne gaagasee deemne galgala quraana qaraaneetiin gizee qaraana oduma quraanni kun dhumatiin bishaan waraabamu hin jidduutti birkattee birkaa bishaan itti waraabanii jira. Udaata namni itti udaataami. Birkaa guddaa kanarraa birkaa olii bishaan gurraa jennee kaanee gabbuune. Gizee gabbuune ijoollee saayiboota kiyyaa gaama amma gaafee azaana beektaa abbaan eessuma kiyya koroo foolseenii san beektee. Qaama hidhatee eegaa salaata namootatu as galaa jee darasaan kun takka jajjabduu abbaa sadii keessaa fuudhaniiti salaata irratti kadha qabatu eegaa janiin ijoolleen tun akka salaata jabeessitu. Darasaan ulee fudhattee dhaabbatti. Gizeen sujuuda buune. Amma isaan bu'an janii fi caanii reebbatan beektee sujuuda. Muqaa kana beekaatiin birr godhaaf lafatti. Kaan ofla ijoollummaan beektaa maqaa gaafa ijoollee jira. Ni taphatti ijoolleen salaata keessatti waan namaa dhufaa. Wanni ijoolleen salaata keessatti ni qofalla. Gisee qofallee asii taa'anii sana cinaa osuma qofaltuu dhuunfuu tana bakkoote ganneeti. Imaamni gadi hin dhiisu warri salaata namni gadi dhiisu hin jiru salaata cabsuun hin jiru beekte.
amma haga isaan akkasitti waan ijaan kana shawwateetu maanii kuta. Warri nu eegu sun hidhatamu kom darasaan kan jajjabdu. Eega kutee yaa faaxoo meenjaan dubrii takkaa jira. Ooruu abbaa keetii karaan asiin nu baasi asiin na baasi asiin hin bu'u. Hoosiin baala intala asiin nu qaba. Ijoolleen lameen san kuttee qabaa qixee jala achi fiiganees nu yaala. Nuti hundi galgala karaa rabbaanee tumu kun karaa asirroo baajaniin takkaa jira biyya keenya achi dhaabbannee eegganna warra nama halchoo godhee. Isaa karaa jiraatu ijoollees ni sodaannaa mokkol. Amma kaanee galaal nama kana jala mataa buufnee laal yaanee halcholee. Gise deemu qalal ala addunyaa uummanni gurguddaan kun marmiila 30 ol buusan gaala 30 ol qalan nyaata kana laafa addaa kana godhe miskiinni hundi laal addunyaa waraabeessi biyyuma san jira halchoosan. Gaalli tokko isaaniif qalamaa malee hin jirtu foon akka jirutti nyaata hambaa fi lafa bu'uun hin jiru. Waraabeessaaf kennama. Masha Allah. Wanta akka kana sun tokko. Yoo nyaata akka ta'e qubeema eessa si tokko. Sun tokko dhugaadha nyaata akka ta'e godha. Jecha tuma yuusaa tuma bula. Amma kaanee hubboon nukkaa ta'e shubbisnee gisa shubbisaa kanarraa baane. Ijoollummaan jirti hojii xaxxabannaa maa. Hadiraa keessa fiinee achi fiinee as fiinee fooqee tana lallaaluuf kaalaa manni xiqqoo nutti haadha kaamanneen kaamana biyyee qabnaa miidhu warra biyyaa. Qabaannis bara simintoo sima godhannaa nuuraa sima godhannaa. Isaan kun haa addaatti ijaarame beektee. Kana korree taan buunee kana laallaa kottaa kan seenne kana goona tagaree qofii nuuraan banamtu. Hora nuu bakka inni jiru kana fa'aa dhufe. Akkanumas ilaalaa harka kana fa'aa kana qabees ilaala shanacha kana. Maaliif dhuftan dhoollee dhumasiin jira. Ilaaluu dhufnee abboonnee. Gosotee akkas siima. Akkamatti siima gosotee. Masha Allah, Masha Allah. Gosotee akkama siima harka kee kana godhuun hin jira akkuma kee kana raawwasiin. Gaqqabi gizee hin jira gaqqabdee shanacha kee kana immoo raawwasiin. Shanacha isaa kanarraa kan jinniin keessa jirtu sochumarraa himamaaf. Abi kan muka isaa kan qabu jira achuma keessatti. Maaliif ballee gosuma isin jettu gizee isin qabdee bu'aan biraa kan keessa iyyuu dhageessa. Masha Allah. Namni kumaa keessa godhamu alla gadhiisi behee keessaa jetti laata. Achumatti ananan godhee keessaa yaasu. Dhalli deemnee gattuun isin jabana. Jeetuma sitti faayimaa isaa tufee laa uma suqqadha. Utuma isin jaa. Masha Allah, Masha Allah. Wallah hanna ajaa'ibaa qaba jaarsi yaa. Abbaa billisaaf rabbi kanneen rabbiin xiyyaana agarsiisne. Abbo billisaa Sheekh Ibrahim Abdii. Abbo Sheekh Ibrahim Abdii ittiin dhaqqabnee hadiraa isaatiin dhaquu ture. Sheekh Jawaar Jaliil jira. Abbaa bunaa Sheekaa kana gartee hamma Sheekh Amma Basiiraa kana jira. Agartee. Akkasitti duuba addunyaanis rabbiin gartee abbaa wajjii oofaa. Eeganni kutee addunyaan isaatis ilmaan isaatti ni haftee ilmaan isaatis haga danda'anitti godhanii waan godhanii eegas booda bakka ijoolleenis karaa baatee galtee taanis direedaa galtee akkasumatti addunyaanis harkaa yaa'aa isaanis ilmi isaatis du'ee jechuudha. Akkasuma nuti illee bakka biyyaa baanee direedaatti nas galan illee bakka waan bareedaa seenaa bareedaa qabdi biyyi. Naam, 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 naam. Seenaa bareedaa qabdi wallahi.